ajajam. Miilli kunis ajajam. Humna Yesuus. Lukaas. Okay. Okay. Duraan dubbatu ture. Sirriin dubbatu malee. Iji isaas. Sirriin dubbatu malee. Ilaalam. Argeera. Amma argite? Yesus harki waan tokko dhangalatan ulaaffat fakkaayi. Yesus. Maal jette arme? Nan baay'ee. Namoonni amma gaafa sana nama baatamee dhufuu kee si baatamtee dhufuu kee si arganii haa ilaalanii hime miila kee deebi nutti agarsiisne amma. Hospitaala kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, mana kan jiran, dhalaa adda addaatiin dhukkubsatanii kan jiran, humna du'aa ga'u Yesuusin fayyaniiru. Waaqayyo akka jedha sagalee isaa ergee isaan maal godhe jedha isaan fayyise jedha. Kanaaf yeroon asii lallabu ati amani ati amantee jennaan fayyinni waaqayyo si qaqqaba. Ameen haleluuyaa. Medda balaati ameen jedha akka. Namoonni wangeela moo baalee keessan irraa qabdan wangeela qabattanii jirtan gooftaan isin eebbisu magaalaa Ayiraatti wangeela qabattee jirtaa jedhameen gaafadhamu. Sababiin isaa maaliifi biyya wangeelaati xinnaa guddaan wangeelatti dhalatee wangeelatti guddatee wangeelarratti guddate malee. Kanaaf sagalee waaqayyoodhaa hin baafannaa Ruut boqonnaa tokkon dubbisa. Kitaaba Ruut boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee akkas jedha. Bara abboonni firdii biyya Israa'el seerrachaa turanitti beelli biyya sanatti bu'e. Bara namichi tokko kutaa biyya Yihuudaa mandara Beetlehem keessa haadha manaa isaatiif ilmaan isaa lamman fudhatee biyya ormaa isa Mo'aab jedhamu hin dhaqe. Maqaan jarreen Efraataa warra mandara Beetlehem ba'anii biyya Mo'aab takka taa'uudhaaf itti galan kana Elimelek haati manaa isaa Naa'om ilmaan isaa lamaan immoo Maahiloonii fi Kiiliyoon ture. Elimelek hin du'e haati manaa isaa Naa'om garuu ilmaan ishee lamaanii wajjin haftee ilmaan ishee kunis durba warra Mo'aab keessa isheen tokko Horpaa isheen kaanis Ruut kan jedhamtu fuudhan. Maatiin kun walumatti akka waggaa 10 achi ta'an. Booddee immoo Maahilooniif Kiiliyoon duunaan dubartittiin abbaan manaa ishee fi ilmaan ishee lamaan hin dhabdee jedha. Egaan kutaa kana gaafa dubbiftanii gabaabaadhumatti seenaa wayii fakkaata. Seenaa maal jedhuudha? Jar tokkotu iddoo ta'e ka'anii iddoo tokko dhaqaniidha. Eessaa ka'anii? Iddoo tokko ka'anii eessa dhaqan hin jedhee? Iddoo tokko dhaqaniidha. Kanuma walii wajjin baranname waama kana. Jaruma kana sii ka'anii achi dhaqan. Ituun gara zirziriitti hin deemini yookaan gara hiikaatti hin deemini bara abboonni firdii biyya seerratan jedha. Barri abboota firdii kuni maa inni yoo jenne barri abboota firdii kuni namni hundumtuu hin ka'a ka'ee dhuma waan isatti tole hojjeta. Maaliif barri abboota akkas ta'e yoo jenne immoo Waaqayyo gooftaan saba Israa'elii fi Museedha eegduu godhee kaase. Museen immoo kan dhibu Waaqayyo isa gargaaree Iyyaasuu guddise. Iyyaasuun gaafa Musee biratti guddate Iyyaasuun Museedhaa fi bishaan harkaa buusa'edha. Hin lallaban jedhu, hin raajan jedhu, hin faarfatan jedhu bishaan harkaa buusa'edha. Eewudhaa fi
Ewdaaf hin jedhe Museenaaf. Innaan xumura irratti Museen tuusaa gaafa baru akkas godhe. Kana booda saba kana fuudhee kan geggeessu si'i waan ta'eef jedhee harka isaarra kaa'ee Iyyaasuu eebbise. Guyyaa gaafa sanaatii kaasee Iyyaasuurra afurri ogummaa, afurri humnaa saba geggeessuu danda'u Iyyaasuurra dhufe. Afura Waaqayyoo malee saba Waaqayyoo geggeessuun baay'ee rakkisaadha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Isa booda Iyyaasuun saba Waaqayyoo kana geggeessee Yordaanosin ceesisee Kanaanitti galanii ga'ee isaanii hiree fi Leewwota kan ta'an duwwaadhaaf ga'een irree kanarraa kan hafe hundumaaf ga'ee isaanii hireetu egaa yeroon du'aan hafu waan ta'eef hin du'e. Garuu kan nama dhibu boqonnaa 24 lakkoofsa asii gadi yoo dubbiftanii Iyyaasuu boqonnaa 24 jechuudha. Asii gadi yoo dubbiftan akka jedhe Iyyaasuuni aniif manni koo jedha aniif manni koo isin garuu jedha minaatiin isin garuu kan barbaadan maal godhaa waaqessaa. Garuu aniif manni koo eenyu waaqessina Waaqayyoo waaqessina. Musee dhannee ilaallame. Musee moo gaafa dhattanii ilaaltanii Musee seera ba'uudhaa boqonnaa 3 boqonnaa 4 gaafa dhattanii dubbiftan Museen kan isin dhibu deebisee hanga boqonnaa 7 yoo deemtanii dubbiftan ani mucaa Faryoon jedhamu koorra saba Israa'elii wajjin dhiphina fo'achuu makaraa fo'achuu naa wayya jedhe. Kanaaf barreessaan birootaa gaafa waa'ee Musee barreessu akkana jedha. Museen mucaa Faryoon jedhamee waamamuurra saba Israa'elii wajjin dhiphina Kiristoos fudhachuu filateedha. Halleluuyaa. Iyyaasuun immoo maal jedhe? Aniif manni koo eenyu waaqessinaa? Wajjin haasaa saba nana. Aniif manni koo eenyu waaqessinaa? Waaqayyo waaqessina. Isin garuu maal ta'a? Kan barbaadan maal godhaa? Waaqessaa filadhaa'edha. Kutaa kana gaafa akka itti irra keessa isaa ilaaltan baay'ee bareedaadha. Kanaaf namni hundumtuu aniif manni koo Waaqayyo waaqessina jedhee mana isaatti laxxafata bareedaadha. Keessa isaa waa isinitti agarsiisa. Museen Iyyaasuudha guddise. Iyyaasuun garuu naman keenya saba Israa'eliin kan geggeessu. Ana indaa'uma akka jedheen xumura irratti kan barbaadu dhaqee waaqesseen. Kan barbaadu maal ta'ii? Dhaqee waaqesseen. Bara kana namni waldaa kiristaanaa keessaa yoo dogoggora godhe itti hin eekkamnu jedhu. Maaliif jennaan waldaa dhiisee deema jedhu. Nam badee. Dhaamee ta'u. Jedhame. Waldaa dhiisee waan deemuuf dogoggoruma isaa wajjin baatu. Miti. Mee miti jedhaa. Miti naan jedhaa. Akkas miti wantichi. Iyyaasuun akka jedhe egaa isin kan barbaadan filadhaa. Ani manni koo Waaqayyoo waaqessina. Gaafa kana Iyyaasuun gaafa du'u sabni garamitti deeme yoo jettan inni kuni garumatti fakkaatetti deema. Inni kunis garumatti fakkaatetti deema. Inni kunis garatti fakkaatetti deema. Sababiin isaa geggeessaan asirra hin deemin ittiin jedhu waan hin jirreef. Iyyaasuun maal ta'eera? Iyyaasuun maal ta'eera hin jedhe? Du'eera. Yeroo kana sabni Israa'el akka foon qircaatti qircamte. Inni kunis ka'inatu bushaa'edha. Inni kunis ka'inatu bushaa'edha. Inni kunis ka'inatu busha jedha. Waaqayyo yeroo tokko akkas godhe ergamoota waaqarraa ergamee ka'in ergamoota kanaan saba kana geggeessa jennaan ergamoonni immoo saba fixan. Isheen dubbutti qubnaan ergamaan qalbii isiin beeku haphee xara guutti ka'e. Halleluuyaa. Jalattiin kun immoo xara gamte bakka immoo Waaqayyo Dibooraaf ammoo kaaseef isaaniifis immoo ajajamuu didan. Sababi isaa maaliifi geggeessan waan hin jirreef namni hundumtuu gara barbaadetti deema. Sababi geggeessan hin jirreef maaliifi Iyyaasuun bara jiraatu keessatti nama isa bakka bu'u tokko hin qopheeffanne. Sodaa tokko hin qabaan. Yeroo ammaa kana lallaboota baay'ee qabna, paasteroota baay'ee qabna. Garuu dhalooti nu teellaa jiran maalitti guddataa jiru laata? Kaleessa Waaqayyo waan natti mee qaba. Sabni koo baay'een wal fakkeessee na waaqeffatanaan jedhe Waaqayyo. Jenereeshiniin dhufu garamitti adeemaa jira waldaan kiristaanaa garamitti adeemaa jirti. Baricha bitaa malee barichaan hin bitaminaa akka jedha wangeelli.
garuu barichi nu bitee baricha keessa jirra nuyi. Sababa kanarraa kan ka'e abboota firdii jechuun namni hundumtuu garatti yaadatti kan deemu jechuudha. Ka'eeduma yoo tole ka'eeduma sirraan ka'a. Titollaan asumarraa waa ta'u ko'eedha. Namni maaliif kana goota jedhu namoota muraasa. Namoonni balleessaa namatti mani hin jibbamu akka diinaatti ilaalamu. Waldaa kiristaanaa keessa. Jaartiitu galateeffannaa ol baate. Abbaa manaati wajjin immoo manaa wal lolu. Yennaani yeroo isheen manaa baatu abbaan manaa mana jira. Akkamni sagantaa dhufe beektu isheen. Dudduuba jaarsi mullukkoo uffatee gaafa dhufe waldaa teenu waldaan guutuudha. Warri keessummeessan jaarsa fidanii fuuldura kaa'an. Jaarsa fidanii fuuldura keenyaan jaartiin galateeffannaa achi baate. Akkam jette Waaqayyoof galanna ta'u saba Waaqayyoon naa galateeffattu. Waaqayyo baay'ee na gargaaree ture. Garuu seexana tokkotu manaa na qoraa jette. Eewu seexanni. Eewudha seexanni. Eewudhaan jechaatti. Seexana tokkotu manaa na qoraa jira. Seexana tokkotu na gubaa jira. Gaafa akkas gadi ilaaltu abbaan manaa dura ta'a. Ila ammayyuu akka hin galateeffanne na qoraa jirti. Meel tokko naa ifadha jette. Eessa jira abbaan manaa? Eessa jira jettanii? Dura jira. Gurbaan kutaa kudhan baratee abbaan tokko hin baranne akkana jedhaan waan beektu natu barateedha abbaadhaan. Sisa kutaa kudhan ga'eerra abbaa keessa tokko hin baranne sana wayya. Inni tu hin baratiin kudhan si barsiisate garuu kudhan geesse waan bahwaan hojjenne. Kutaa kudhan geenyaan ima barumsa nan fixenna. Barumsa hin fidne situ dhaabe malee barumsi nu hin qabu. Kanaaf bara abboota firdii kana keessa namoonni hundumtuu gara barbaadanitti gara garaan isaanii soofatti deemu. Waldaa kiristaanaatiif geggeessaan hin barbaachisa. Biyya keenyaaf geggeessaan hin barbaachisa. Namni hundumtuu ifin maatii keessa jirruuf geggeessaan hin barbaachisa. Manni geggeessaa nama tokko hin qabne utubaan ittiin jijjiiramu. Haati manaatti jijjiirra jetti abbaan manaa nuufa taa'ee. Abbaan manaatti jijjiirra jedha haati manaa ati goetti. Garatti barbaadanitti deemu gaa bara abboota firdii. Bara kana keessa bara geggeessaan hin jirre keessa Elimelek kan jedhamu tokko maatii isaa fudhateetu ka'uu barbaada. Eessaa ka'a namichi kun? Beeteliyemii ka'a. Beetel jechuun maal jechuudha? Mana Waaqayyoo iddoo argama Waaqayyoo jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 18-19 keessa. Lakkoofsa 18-19. Beetel jechuun iddoo argama Waaqayyoo. Yaaqoobii dhagaa boraafatee ciisee jennaan ergamaan Waaqayyoo masilaalii fideetti agarsiise. Masilaaliin sun immoo Yesuus jedhama. Wangeela Yohaannis 1:40 wayirra jira. Inni immoo na isa booda masilaalii sana yaabbatee ergamaan Waaqayyoo ol ba'aa gadi bu'aa Yaaqoobitti mul'ate. Yaaqoob isa booda gaafachii ka'u ganama akka jedhe iddoon kun iddoo Waaqayyoo jiruudha. Bantii Waaqayyooti Beetel jedhama jedhee moggaase. Beetel jechuun bakka argama Waaqayyoo jechuudha. Mana Waaqayyoo jechuudha. Egaa jaroonni kun immoo beelatu ta'eedha. Mee beelat ta'eedha. Jedhame dabalaati. Kan biyya kana raaji. Mee beelat ta'e jedha. Egaa beelli gaafa ta'u beela baqa beelanii ka'eetu eessa dhaqa yoo jettanii Mo'aab biyya ormaa dhaqa. Maal baqata? Natti maal baqata? Natti maal baqata? Beela baqata. Beela baqa beetalii ka'e. Eessa dhaqa? Mo'aabiin dhaqa. Beetalii mana Waaqayyooti. Mo'aab immoo biyya ormootaati. Amma dhaqasaa barumsa kootti seenaan jira jechuudha amma laala. Reefan seenaa jedhadha mana dhaggeeffadha sirrii. Beetel eessan jedhe? Eessan jedhe? Natti eessan jedhe? Mana Waaqayyooti. Mana Waaqayyoo keessa rakkinaaf jedheetu ba'ee eessa deema? Mo'aabiin deema. Utuun waa'ee Mo'aab isinitti himin waa'ee mana Waaqayyoo kanan xiqqoo isinitti hima. Elimelek yeroo sana Beetelii ka'ee Mo'aabiin ga'e. Anamma waa'ee Elimelek sitti lallabuu miti waa'ee koof waa'ee keen sitti himama. Nuti mana Waaqayyoo keessa jirra. Mana Waaqayyoo keessaa iddoo keenya akka nuti gadhiifnu kan godhu maayin? Warri naa caaftan tokko
rakkatu mana waaqayyooti tajaajila hin dhaaba. Waan hojjetaa jiru hojii mana waaqayyoo hin dhaaba namni gaafa rakkatu. Rakkinatti iddoo nama kaasa. Rakkina dhumaan miti jedhana quufis iddoodhaa nama kaasa. Maalin jedhe? Maalin jedhettan? Quufis iddoo waaqayyo nama kaayee nama kaasa. Egaani lafuma nu jirrutu nuuf waan guddaa nutti fakkaate malee lafa nu jirru garagaras lafa biraat jira. Lafuma jirtu mararfattee irra teesse malee kan lafatti jirtu sana caalu jira lafti biraa ameen jedhe yoo sida. Waaqayyo gooftaan mana isaa keessa erga nu kaa'e nuti mana isaa keessatti nu qanansiisa nu kunuunsa gaaf tokko akka jedhe dhiiga keessa ciifta turte sillaalanii si bukkee darban hedduun yedhe dhiiga keessatti si argeetan jedhe dhiiga keessa nan sirraa dhiqeen wayyaan qabdu turte qullaa kee ciifta turteetu wayyaa sitti uwwiseen nama si godheen bareeddeennan guntuta baaftee hundumtuu si hawwee jennaan naa irraanfattee namoonni tokko tokko gaafa haalli mijatuuf gooftaa dhiisu argitanii deemaa siin ituma wangeela lallabaa abbee katamaa ga'e Phaawulos hin deemna jennaan anas hin deemu maaliif beektu buddeentu dhufe mee buddeen jedhaa dabalaa jedhame buddeentu dhufe kadhatu mijate inni sadaffaan iddoodha kan nu kaasu jecha namootaati. Maal namootaan jedhe? Maal namootaan jedhe? Maal namootaan jedhe? Keessumaa immoo jecha fira kee. Keessumaa immoo jecha namatti amantu. Keessumaa immoo jecha namatti baay'ee jaallattu sitti hin fuudhi. Gaafuma xixiqqoo gooftaatti jajjabaachuu jalqabdu abeet jecha sirra tuulamu. Hin beeku an kaleessa lafa isheen turte. Hin beeku an kaleessa lafa inni ture. Dheengadda hin beeku hin ture ansiin jedhu. Isa dheengaddaa waaqayyo dhiqeera. Ammati nama haaraadha. Dabali amiin jedhame yoo si galeera ta'e. Yee nama si bukkee jiru meeshaa darbeen nan kasasini inni darbe ture darbee raadhiin. Dabali jedhame. Inni darbe darbeera nama haaraa ta'eera. Galateeffadhaa Yesuusin yoo sinitti toleera ta'e. Argitan yeroon kadhadheef isaaniif armeeko eessaan dhufettanii maqaleessa? Tullu ayiraati. Tullu ayiraati dhuftanii? Sa'aatii meeqatti as keessan kaleessa? Sa'aatii 8 as ga'e. Isa ganama barii baatan? Okay, shimee maal ta'ettanii itti kaleessa ture sun? Hin malee. Hin malee? Gaaffii tokko isin gaafadha meeko. Mee ammam sinirra tureera ergas operaasyoonii ta'ee hii ta'e? Boqolloo qonnaa keessa. Waggaa darbe kana arfaasaa jalachuun ergasii ta'ee dhumaafe akkamitti malee hiriyaam? Eduma malee bulti. Halkanuma edaamoo? Hiitee bakkee ba'ee ture? Ta'ee bakkee jira. Isatu malee hiriyaam? Na qorichaatti deddeebi'aan ture. Tokko qinxaalutiidha. Eeshi. Lammataan immoo ijaa qoricha naa kennanii si'a meeqa qorichaan tokko geeddaramsa dhabe. Iji maal ta'e? Nan argu ija bitaatu tasu. Cirumayyuu? Cirawu isin hin argu? Eeshi qinxaalootiin eessatti isin ba'e? Qinxaalootiin asuma. Taa'umsa keessan irratti? Hammam tureera? Waggaa irra caaleera. Waggaa tokko irra caaleera? Maattami isin godhamee qinxaalootiin kun? Takka takka ni hiika. Eeshi. Takka takka immoo ni ta'ee matu deebi'een ta'a. Eeshi. Qoricha sitti fudhataan ture. Na dhiisuu dide. Hin jiruun qorichisa? Na dhiisuu. Yesuus duwwaadhaam? Kan qinxaalootii moo? Hin dhageenye isin? Yesuus duwwaatu argame. Kan HIV immoo? Hin dhageenye isin qoricha argamee ture? Yesuus. Hallelujah. Amen. Ishi isinoo maal taatan? Ani immoo kan dura baay'ee nu qubsaa ture. Mana yaalaa gimbiitti yaalamaan ture. Eesh. Hospitaala xeenaa dhaabaa yaalaa kennaan rifeenaa barreessani. Eesh. Abbaa Lulaatti. Eesh. Achi dhaqeennaan dadhabame. Achi dadhabameenaan kaleessan as dhufe. Eesh.
asittan fayyi. Kaleessa mo? Kaleessa. Akkamitti fayyadi kaleessa? Kaleessa dhufeennaanii na nyaata na haadhoodha miilli kun na nyaata. Baay'ee. Yeroon asitti namoota baay'ee kadhadhe moo? Achi keessa si kadhadhe? Ish. Asitti baay'ee gidirame. Ish. Asitti gidirame miilli koo naan deemu duraanii. Tabba kana giddiin gabbu. Ish. Giseen dhufe. Ish. Garuu oolan baay'ee. Olaree gibbii abbaa duraatti naa barreessee ittiin haadha bayaan. Hin dandeenyu dhani? Hin dandeenyu naa barreessee abbaa duraatti. Ishi. Abbaa duraa immoo neerfisii qabate naan jedhani. Narfiisi qabate dhani? Neerfisii qabate naan jedhani. Ishi. Kun naan deemu. Miilli kee kun? Naan deemu. Siin deemu ture? Waan tokko na gahu. Ishi. Maal fi na waraanu? Yeroo si waraanamu sitti nagaamu? Na nagaamu. Miilli kee kun? Ija kee dhuunfanaa jii na waraanu. Ishi. Na gawani. Waan tokko? Waan tokko na gahu. Hammamiif? Waan tokko amma sanaa waraanatti na gahu. Yeroo ammamiitiif kun kan sirra ture waggaa meeqa ture? Waggaa lammafaadhaam. Waggaa lamaaf miilli kee kun waan tokkotti si wajjin nagahu? Nan nagahu. Amma garuu kaleessa nan dhufe as. Ishi. Dhufeennaan giddiin gabu'e mucaa koo tokkoon qabaa gadi dhufe. Ishi. Mucaa koo qabatee gadi dhufe. Gaafa dhufu warri dhukkubsaa qabdan koottaa naan jettani. Ishi. Amma miilli kee kun of si bareera erga waggaa lamaatii qaba of si bare. Kaleessa na bare. Kaleessa of si bare. Kaleessa argina. Miila koo kana hin beekon. Caamaa kana hin beeku. Caamaa koo shintimeetira kenni gatee gala. Caamaa shintimeetira kenni gatee. Natti jira jettee shintimeetira yeroo deemutu hin jiru. Hin jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dhibee kana hundumaa irraa rukuteera. Dhiiga Yesuus. Yesuus. Maalona erga fuuraa kee. Eshi. Asi qaama bakka. Ija safayyaa qabadhaa. Nalaalaam. Maaltu isinitti argama maayikitti qaba. Akka waan irra buusa wayii jiru iddoo tokkoon itti jira malee. Hin arga. Argeera. Ija keessan isa fayyaa qabadhaa. Saba kana laalaa. Isinitti argamoo? Argamuun argamaa. Qulqullaa'ee argamaa jiru malee hin argamu. Hin argamaa isinitti? Sinammoo waan tokko nagartanii? Waan tokko iyyuu? Waan tokko iyyuu didee? Raawwatee qulqulleesseera. Raawwadhee qulqulleesseera. Yesuus simirraa qarakeera. Kitaaroti kanas lammatan agartu sirraa dugugeera. Dhiiga Yesuusiin. Ameen. Ilaalam. Argeera. Amma argite? Waan akkasitti jechuun danda'u siyaasa diitti deebi'e. Waggaa tokko caalaadha. Walumaa gala birrii meeqatu fixxan? Naannoo birrii bahurii caalaa biteera. Ishi mana iji keessan kun akkas ta'uun isaa hammam? Waggaa reef jalqabu. Waggaa tokko. Waggaa tokko fakkatti argee hin beeku. Amma eentu isinii banere? Tokko waan waaqayyo. Waaqayyo. Yesuus hin danda'a ka? Hin danda'a ka? Hin danda'a. Hallelujah. Amen. Mee saba warra kanaan akka jettaniini amanaa amma minaatii gooftaan hojiirra jira jedhaani. Amanaa amma minaatii gooftaan hojiirra jira. Galata kennitaa Yesuusiif. Dhiiga Yesuusiin fayyaa ciibsa. Amen. Amen. Yesuus. Ciibsa ciibsa. Amen. Ol kaasigaa. Nagaa guutuun isiniif haa ta'u. Fayyaati abbaa. Ishi. Meerre garaa koo keessaa hiitannatti dhaga'ama kan jette. Addana keessa immoo jira. Ishi ammas gadi jettee ol hin jettu turte miti? As kottu mee harmee koo. Kottu. Kottas. Gadi jedhi amma. Sodaatiin akka durii hamma akka durii afeeraa minni ol jedhee gadi jedhi. Ol jedhi immoo. Amen.
Ishi koy merme kottun kwa gafada gadi jettanittu o jettanittu harki keessano Na fayye. namna isa cararin to kuran bassa jere suni carari afura ko kullu duttu dofe ita kana salamu na gattu ina galgala kana che goraddu omtun jiru ati nagada Jesus. Hallelujah. Qoricha ture. Qoricha nyaatti ati. Dhimma horiitiin nama hojii walitti buutee turte. Dhimma horiitiin. Horiidhaani saaba horiitii fi nama hojii wal loltanii saaba sanarraa kan ka'e bunatti qoricha dhaqanii ishii kennanii turani. Waaqayyo gooftaan har'a bishaanitti dabaleera. Jab, bilu kunis aja jab. Kau na Yesus, Lukas. Okay. Kurang depan tu. Serius depan tu ni. Ijisas. Serius depan tu ni. Ilalam. Argir. Amar kita. Yesus, arti waktu ko nang kalagano na pagkakay. Aja terme. Na fayye. Namoonni amma gaafa sana nama baatamee dhufuu kee si baatamtee dhufuu kee si arganii haa ilaalame hime miila kee deebi nutti agarsiisne amma. Hospitaala kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, mana kan jiran, adda addaatiin dhukkubsatanii kan